Tajaajilli koominikeeshinii mootummaa ibsa torbanii miidiyaaleef kenneen duulli birmadummaa biyyaa kabachiisuuf taasifamaa jiru milkiin akka xumuramuuf hirmaannaan lammiilee kan yeroo kamii caalaa cimee kan itti fufe ta'uu ibseera. Ibsicha kan kennan ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa Dr. Laggasee Tulluu torban kana qofa miseensonni raayyaa ittisa biyyaa duraanii milishaa fi dargaggoonni kumaatamaan lakkaa'aman gooticha raayyaa ittisa biyyaatti makamaa jiraachuu dubbataniiru. ባሳለፍነው ሳምንት ብቻ በሺዎች የሚቆጠሩ የምልስ ሰራዊት እና የቀድሞ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ሚሊሻዎች ከተለያዩ ክልሎች torban dabarsine kana keessa qofa miseensonni raayyaa ittisa biyyaa duraanii milishootaa fi dargaggoonni naannolee adda addaa keessaa walitti babba'uun adda waraanaa deemuun raayyaa ittisa biyyaatti makamaniiru. Kutaalee biyyittii keessatti raayyaa ittisa biyyaa fi humna addaa keenya humna namaa cimsuuf sochii taasifameen waggoota 3 darban keessatti kan taasifamaa tureen haala addaatiin dargaggoonni kumaatamaan lakkaa'aman galmaa'uun gara gidduu gala leenjiitti leenji'aa jiru. Gaggeessitoonni sadarkaan jiranis adda waraanaa deemuun raayyaa ittisa biyyaa waliin humna diinaa waraanuu irratti argamu. Hawaasni kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti argaman nageenya naannoo isaanii eeguun cinatti raayyaa ittisa biyyaa cimsuuf loojistiksii fi maallaqaan hirmaannaa cimaa taasisaa jiraachuu Dr. Laggaseen himaniiru. ህዝብም አካባቢውን ከመጠበቅ ሰላሙን በማረጋገጥ እና Uummannis naannoo isaanii eeguun nageenya mirkaneessuu fi dabalataan ammoo raayyaa ittisa biyyaa birmadummaa biyyaa kabachiisuuf adda waraanaa jiru birriin gosaa fi karaa adda addaan deeggarsa taasisaa jiru. Torban kana keessas deeggarsi boonsaa ta'e argameera. Akka fakkeenyaatti torbanoota lamaan keessatti qofa mootummaan sabaa fi sablammoota uummattoota kibbaa miliyoona 200 fi miliyoona 70 ol gosaa fi birriin deeggarsa taasiseera. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee torban kana keessa birrii biiliyoona walakkaa olitti kan siqu deeggarsa walitti qabaa jira. Haga ta'es adda waraanaatti argamuun raayyaa ittisa biyyaaf deeggarsa taasiseera. Naannoon Oromiyaa, Affaar, Amaaraa fi naannoleen biroo humnoota adda waraanaa jiraniif galaa qopheessuun birrii fi gosaan deeggarsa olaanaa taasisaa turuun cimsanii itti fufaniiru. Miidhaa lootee seentonni qaqqabsiisuu danda'an qolachuuf lammiileen biyyattii qaamolee nageenyaa waliin qindoominaan hojjechaa jiraachuun ibsameera. Hojii qaamolee nageenyaa waliin qindoominaan hojjetameenis meeshaaleen waraanaa seeraan alaa hedduun seera jala ooluu ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa Dr. Laggasee Tulluu eeraniiru. የጸጥታ አካላትና የህብረተሰቡ የተቀናጀ እንቅስቃሴ ለህብረተሰቡ ስጋት የሆኑ በርካታ የጦር መሳሪያዎች ህገወጥ ትጥቆች እና ህገወጥ ዶክመንቶች sochii hawaasnii fi qaamoleen nageenyaa qindoominaan taasisaniin sodaa hawaasichaa kan ture meeshaaleen waraanaa hedduun hidhannoon seeraan alaa fi sanadi seeraan alaa akkasumas birriin biyya keessaa fi alaa baay'een torban kana keessa to'annoo seeraa jala ooleera. Meeshaaleen seeraan alaa kumaatamaan lakkaa'aman sakatta'insa taasifameen to'annoo seeraa jala ooleera. Baay'een ammoo bakka balfi kuufamutti gatamee argameera. Namoota harka qalleeyyii jedhaman mana gadi bu'aa keessa kan jiraatan dabtara baankii dabalatee birrii miiliyoona baay'een argameera. Akka fakkeenyaatti dabtara baankii nama harka qalleessa ta'e tokko irratti maddii isaa kan hin baramne birriin miiliyoona 80 ta'u argameera. Mana namoota baay'eettis birriin biyyoota alaa argamaa jira. Adda waraanaa garaagaraatti garee shororkeessaa TPLF irra kasaaraa guddaan gahaa jiraachuu kan himan Dr. Laggaseen tarkaanfii adda waraanaa warra iluu miillee fi kamisee irratti fudhatameen miseensonni garichaa 10,000 hanga 15,000 gahan barbadaa'uu ibsaniiru. ባሳለፍነው ሳምንት ወራሪ ኃይል በተለያዩ ግንባሮች ሰፊ የጸረ ማጥቃት እርምጃዎች ቢወስድም አንዳቸውም አልተሳኩም፣ ሁሉም መክኖበታል። torban dabarsineen humni weeraraa adda waraanaa adda addaatti tarkaanfii fudhatu similkoofne karaa hundaan fashalaa'eera. Keessumaa karaa adda waraanaa warra iluu miillee fi kamiseen tarkaanfii guddaan humna diinaa irratti fudhatameera. Kanaanis humni diinaa kunneen kasaaraa guddaan irra ga'ee jira. Yeroo torban tokko hin guunne keessatti miseensonni garee kanaa 10,000 haga 15,000 ta'an barbadaa'aniiru. Akkasumas madaa'aniiru. Gaggeessitoonni baay'een rukkusamaniiru. Baay'een isaanii ammoo booji'amaniiru. Kutaan waraanaa xiqqoo hin jedhamne akka isaan faffaca'an taasifameera. Haala qabatamaa adda waraanaatti argamuu fi kanneen booji'aman dubbataniin humni diinaa haala hamaan kasaaree jira. Lammiileen Itoophiyaa hundi karaa qindaa'aa ta'een hojii naannoo isaa eeguu cimsanii itti fufuu akka qabanis ministeerichi yaadachiisaniiru.